Nijuken bari naga bara bari naga ala warri naga warra fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kurmi naga ala warri naga nor naga ya kawaki naga nugu ullan naga ulle bulla naga wagi robe ala tambaragu lendo mergete okolegu naga wagi nugu nor naga ya katisa ule naga elema gadi naga tisa naga ya banega nageni olega mijay karra mijay tana mijay ejen harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show yooyyaa nageenyi badhaadhaa sagantaan qaanqee show torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaattu kanarraa qabadhee gama keessan dhufeera qopheessaan sagantaa kanaas ana Habtaamuu Lamooti akkuma beekame sagantaa qaanqee show keessatti torbanitti keessummaa tokko fudhadheen dhufa har'as keessummaa dargaggeessa Oromoo tokkoon qaba. Barsiisaatu biyya keessaa barattoota isaa kana gaafa barsiisu waggaa isa kanas waggaa isa taanus achi aanus yeroodhuma hedduu jaakkeettuma gosa tokko uffatee dhufa. Barsiisaan maqaan jaakkeettichaa leezeriidha. Leezeriidhuma kana uffatee dhufa barattooti inuma ilaaluu ija isaanii dadhabe. Barsiisaan hin jijjiiratu barattoonni ilaaluu hin dadhaban. Jennaan asii barataan tokko lafaa ka'ee barsiisa jedhee sangichumtiyyuu hamma keessan uffateeraa jedhan abbaamti gogaa suniyyuu hamma keessan uffateeraa. Yeroo baay'ee maaltu jira beektu haala qabsoon bilisummaa Oromoo keessa jiru waa'ee uummata Oromoo waa'ee qabeenya Oromiyaa waa'ee saba keenyaa waa'ee fira keenyaa kan nutti himuuf rakkatu halagaadha. Halagaan baay'ee keessa isaanii akka nama cabeetti akka qabsoo Oromootiif raafaman akka qabsoo Oromootiif gaddan of fakkeessanii qabsoo Oromoo irraa nutti himuuf tattaaffatu. Maarree barsiisaan kun yeroo leezerii kana yookiis jaaketa kana uffatee waggaa dheeraadhaaf socho'aa ture sangichaaf jedhee yookiis sangicha jiraachisuuf jedhee akka hin taane kun eenyuuf iyyuu ifaadha. Barsiisaan gogaa kana uffatee kan deemaa ture yookiin leezerii kana uffatee kan deemaa ture qorra ofirraa dhowwuu, aduu ofirraa dhowwuu, qabbana ofirraa dhowwuu, bokkaa ofirraa dhowwuu obbareechuudhaaf jedheeti kan uffachaa ture. Garuu nama sangichaaf gadde fakkaata. Garuu sangichi hamma barsiisaa kanaayyuu hin uffanne. Har'a alagoonni yeroo baay'ee dhufanii waa'ee qabsoo Oromoo nutti himuuf tattaaffatu. Waa'ee haalli qabsoo keenya keessa jiru akka nama boo'ee bo'anii gogaa bo'anii jiidhaa nu boosisuu barbaadu. Dhuguma nuuf rakkataniiti. Dhuguma nuuf dhiphataniiti waa'ee qabsoo Oromoo kan nutti himan. Dhuguma saba kanaaf gaddaniiti. Dhuguma saba kanaaf hacuucamaniiti kan rakkooma keenya nutti himan. Dadhabbiidhuma keenya kan nutti himan. Akka sangichaa akka barsiisichaa barsiisaan sangaaf hin gaddine. Isaanis dhimma mataa isaanii poolitikaa mataa isaanii ittiin bahuudhaaf waa'ee Oromoo akka nama gaddeetti nutti himuu barbaadu. Mammaaksa Oromoo tokko jira. Yamarqa si afuufuun si liqimsuuf jira Oromoon. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show haala jireenya qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti uummanni Oromoo aarsolee gurguddoo kaffaleera. Beektonni hayyoonni gootonni keenya durirraa kaasanii fincila annoolee fincila calanqoorraa kaasanii haga har'aatti aarsaa gurguddoo kaffalamaa jira. Uummanni Oromoo ergi gabrummaa jalatti kufee kaasee guyyaatti jilbeenfatee guyyaatti naa ta'a jedhee fudhatee hafe tokko hin jiru. Guyyaa guyyaan dhiigilmaan Oromoo dhangala'aa jira. Akkuma kanas naannoleen yookiis baadiyyaan Oromoo magaalonni Oromoo aarsolee gurguddoo kaffalan isaan keessaas kan akka calanqoo kan akka annoolee ilaalla. Gama biroottis yoo dabarre ijaaruma yookiis hundeeffama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti naannoo Harargee Ba'aa, naannoo Gaara Mul'ataa akkasumas Dirree Dhiyaa, naannoo Begii qabsoo bilisummaa Oromoof baadiyyaaleen kun aarsolee gurguddoo
kaffalan. Yeroo ammaa kanas fincila diddaa gabrummaa Oromoo keessatti kanneen aarsaa hedduu kaffalaa jiran dargaggoota hedduu kan dhaban dhiigii hedduun keessatti kan dhangalee qe'een kan burjaajaa jiru magaalaa Amboo ilaaluu dandeenya. Magaalaan Amboos aarsolee gurguddoo kaffalaa jirti. Aartii afaan Oromoo aadaa Oromoo keessattis magaalaan aarsaa guddaa kaffalee bakka hundeeffama artistootaa fi aartii Oromoo hawwisoo Oromoo kan taate magaalaa Dirredawaa daawwanna har'a. Dhalataa magaalaa Dirredawaa kan ta'e Maaster Hasaniin qabadhee gama keessan dhufeera. Gaaffiif deebii interviyuu yookiis iskaayipiidhaan godhe gama sanatti osoo hin dabarsin muuziqaa kanaan isin affeera. Muuziqaa kanaan akka bashannantan taphataan muuziqaa kana hiriyaa koo kan ta'e Duulaa Adabaa Jilchaati. Duulaan Adabaa Jilchaa sirbisaa kun kan jalqabaati. Gara fuula duraattis hojii gaggaariin gama keessa itti dhufa jedheen abdii qaba. Saaliyaa Saamii wajjin immoo walli tokko walitti baasuudhaaf qophiirra jiru. Duulaa Adabaa gara fuula duraattis keessummaa qaanqee shawuu waraddee gama keessa itti fudhadhe nan yaadda. Wallee Duulaa kanatti bashannanaa warra achirraa shakkachaa jiran immoo ijoollee biyya asii argachuun Kanaadaa magaalaa Edmonton jiru kana keessatti xiqqoose waan ulfaatuu fi warruma olloota biyya keenyaa isiniif illee itti bohaara. Sumaaf nama raacha, sumaaf na boonsisa. Aannan miidhagee jinkiif dhibee keessa gaddaa fi gaadadoo biyyi mimmaar boobsa. Himimmaan jaalala keessatti dacha'ee kuufamee wal ga'ee qaamatti sumaa'ee. Jaalala garaan kun abo'ee dhibee namni hin beekne eelaa garaate yaani na boossisee yaadan na deemsisee qoreen na dhukkisee lafeen na hambisee yaani na boochisee yaadan na deemsisee qoreen na dhukkisee lafeen na hambisee sumaaf na maraacha sumaaf na boossisa. Sumaaf na maraacha, sumaaf na boonsisa. Keefoon horata yoo jireenya koo jiru kee jiraadha raasii dhamnaan gadda kootiif madda simboon irraa bada osoon kolfuun gadda erga kana taatee ati naaf uumamtee maanarraa fagaattee kophaatti nagattee bareedduu uumamaa ansii malee qabu jireenyi si malee anaaf kan qabu. Bareedduu uumamaa si malee qabu jireenyi si malee anaaf kan qabu. Mee wallisi sagalee keenya ga'uu barbaade. Mila fardaa si barbaada dirree dhaawaa keessa mana kee waan beeku eenyumaan nageessa mana kee waan beeku eenyumaan nageessa. Taphalloo daawwitii halluu daawwii hawwisamas koo keessatti illee hidhamtee jirti boodarraa. Tapha kana hedduun jaalladha. Namni Dirredawaa irraa dhufe hedduun namni achi dhufe ni wallisa. Kanaafan wallee tokko si gaafadhe. Jecha faanii mal galchuma ijaarraa sifime yaada koo buqqise onneerraa yaada kiyya beeyte ati naaf deebifte afaan kofa afaan kee jaannataa soyte. Jawal dubbifne wala toyne fagoo ogaa wajjin baan abdachiifte dhungo ogaa wajjin baan ol naa kaayi dhungo elemoo dhabeete. Elemoo ali. Yaaboo. Lakki baay'ee bareeda bara namumti dirreedhaa dhufe cufti wallisaan nama dirree dhufe nama wallise tokko hin beeku. Gama qaanqee shawutti afeerraa si godhe simattee dhufu keetti hedduun si galateeffadha.
Mee wal barumsaaf akka ta'u Hasaneeyyoodha daawwattoota keenya wajjin akka ta'u wal bartuun si gaafadha. Okay, Hassan dhalataa magaalaa Oromiyaa Baha Oromiyaa Onaafran Qalloo lafa dirree dhawaa jaamtuu magaalaa Jimaa bakka jaamtutti bara 1976 akka lakkoofsa Habashaatti akka lakkoofsa warra Faranjiitti 1983 achitti dhalatee guyyaa Jimmataa Hassan Abdul Qadir Aymoo jaaniin akkas dhaloonni isaa magaalaa dirree dhawaa Onaafran Qalloo gandaa gartee magaalaa Jimaa jedhamu jechuudha. Tota ya caramela sina miawa akasankora sinina sawa situna dawa sinina sawa situna dawa sinina sawa ya baretu idrenawa Oromiyaa keessa biyyoota gurguddoo akka Finfinnee Dirree Dhawaa fa'aa Awwadaa fa'aa kunni federaala jala galanii jiru. Keessumattiyyuu booddana kana viidiyoolee hedduu argeera. Waa'ee aadaa safuu Oromoo irraa baay'ee haasoftaa kennaa addaas keessa jira. Waan na ajaa'ibsiise garuu Dirree Dhawaatti dhalattee biyya yookaas magaalaa afaan ja'a ol namni tokko keessatti haasa'u jechuudha. Dirree Dhawaa sabaaf sablammoota hedduu keessa jira. Hedduu dhaqee waan argee fi Iko aadaa tokko qabatanii guddachuun baay'ee nama rakkisa maaliif gaafa gadi baatee ollaan kee afaan adda addaa dubbatan namni tokko afaan ja'a afaan saddeeffaa dubbata. Maaltu siin immoo kanarraa adda si godhee safuuf ooda Oromoo kana barattu si gochisiise. Akkam gaafiin ta'e dhugaadha. Wanni jiru maal ta'e namni namoota ambaatii wajjin qubatee jiraatu yeroo hundaa'u sabboonummaan isaa jabduudha. Namoota Oromiyaatti Oromoo hirkatee jiraaturra ka ambatti dhiyaatee jiraatu laalaa fi rooroo ambitii oftan harkaa itti dhagayamti keessa gadhimmi sabboonummaan galtee fakkeenyaaf amma ati saaftee Dirree Dhawaa fi Awwadaa fa'aaf federaala godhan jettee Awwadaa tuni achirraa si haa eegalu wadaa waa jaaniiti awliyaadha namichi maqaa sanii yaamamu fakkeenyaaf nama maqaa awliyaa kana Awbarree jaanii Awsa'iid jaanii Awwadaa jaanii Wadai kun wadai waro jama be awliya yamani duri sadurmo dijimtu jamti lafuma oromoti galinsi wan guddo tatefi guyara leona me gudda wan qabdu dabina bultisana no sanira galinsan oromoni maltu federalan maltin samu chesni san qorata bira gafati anwa Dirree Dhawaa tina chisi debiya Dirree Dhawaa ona afran qalloti gama bahatin noletu qubatee jira gama dhiyaatiin alaatu qubatee jira alaa fi noolee qabalafisanii Dirree Dhawaa san nama maqaan isaa Dhawaa Elemoo Muudee jedhamu jedhamti akka seenaarraa dhageenyetti munguddoorraa Dhawaa Elemoo kuni nama mudhii ol qullaa deemu nama raagu jechuudha Oromoon turni raaggata akka seenaatti booda nama dhoorkitu malee raaggachuu ture akka sheekaati amma dirree jannaatti dirree jaarraa dirree qurquraa jedhee Oromoo moggaasa dirree xayyaaraa akka dirree moggaasa. Dirree Dhawaa jechuun Dhawaa Elemoo Muudee nama jaamusanii moggaate jechuudha. Jaltee amma fakkii badda walaabuu fa'aa jaami waan akka isin dura amma Haramaayaa jaa maqaadhaan yaa'amu. Badda walaabuu fa'aa jee walaabuu jaafatee walaabuu kun kan jillicha dawaarii oofaa saraa haa dirooboo doorii qabboo mormoor maqaa wararu waa'ee dhoodaa marrii galaan waaduu shankar jiram dubbuu battaan dhoobaan kana binuu halamaak lamaa kayera jeeratamak leel makleela ta'anuuf anush khasiis ismika Adam yeki Oromoo nakati lakkaawee baddi walaabuu san burqaa Oromoo taati handhuura akkasanii Dirree Dhawaa lafa Onaafran Qallooti yeroo adda addaatti beektaa bittaan addunyaa kun yeroo naannoo kan qubatu teekinooloojii amma qarooma ammayyaa baaburri dhufuudhaaf industiriin adda addaa naannoo san dhufuudhaaf san keessa gattee inaafa dakuma guddattee no harkaa fudhatan kana Dirreen Dhawaatti si tokko baaburaaf dhufu guddachaa yoo dhuftu san dura magaalaa jaldeessa bakka jaamtu eegas booda Dirree Dhawaa kanatti as deebite gaara gurraacha awuraajjaa jedhaniin duraan akka jira gurraajjaa tanaan osoo yaamaniitii beektaa naannoo gartee gola'ee gura adam kanatti Afarii fi Isa ollee
وانا جاء سينا كيس دغاموني بدي لو بلا اورو بادچ سيرو دو اورمون يرو غتي خفلو غرتا بدي من بلا راوت صافي وغو سنتي على سياسين بيتا درمنا isa kana aparis aweti fagese akasi toli bugani dibeda baka masara motumma garte beta mangisti jani aman kana tundu ilalo ti oromoni achiti kum budda golgi mangudon garte warre ka abba jarra abba goda fa garte domina murgudan afran kal rundi irmatane ti kum sonu buddan kome arikasen da warai kana kai sawan mudura gamas bakuru biloga logi gode gara gurachan calcarti awasiku garte sa afar awash ada wadal adal khara awash ada ku isa asita buje magala kansati isa be guranis lodi isa na gurgura je mogase chirosan achira isa na gurgura mogase ki dargi ngafa du fi dargi gizai beda astadadar council jani kizawe astadadar jani amalle direda astadadar jani kanmo fanita jeru jiran beta lafasan oromo arra khobatti ofa jiran amma ruma qalatti beta namnu kolle kada ton direda wan beitu jira lafa direda tana arado dadda jira gende bahara jenne lagarre jenne gende garada jenne gende jenne kabri jope jenne gate abiye jenne detat jenne ka kabdu direda tundi Tuniana Bashanana Ganda gore Kotuyana Bashanana Laka harre Kotuyana Bashanana Ganda gara Kotuyana Bashanana Gam kafira Kotuyana Bashanana Amestanya Kotuyana Bashanana Kabrizole Kotuyana Bashanana Ganda dibo Kotuyana Bashanana Abadisa Kotuyana Bashanana number one ibin gari nille maka kaba gare dalu gare toma gare khora gare adi gete gare kunundi maka kaba ififu gare da mubadni kun amma ha hawu jete motumma ko janero ammat mali jannani labatan oromo bi somaliya da wal fama jira makan kun maka ko wante kun ko maka abashati ngarte maka oro ko tiki amare video kana tiraya mamu abare aradadu zero an zero le zero sos jame hamu gawu makan ganda garada lagarre guguba da chatu ganda gore kosan habadu amma lagarre zero sumun tijanin ganda gore zero arat tijanin beta da chatu zero sittis tijanin makana balle sakata makana balle su sani fuldura makasa malatin mugasu isan fayyada kana wani gotu motumman garte bishan bahara jabuti kanan faydamu fodabi kana garta ko kucha kana kabani danta to regetti oromo terrorisa renjichu gama kanan amma mallasan yero to kamal je namota nuti dire lolatin dabin goto gurgudda lafa dire dawata nagar danne ko motumma omsasan dire dawata na chaga grupi jani jolle magala reta yero addadati fincila godatu ni gidi oyani dufto kan se godatu rani name dutta chitta raware gan halu sanile ani technology garte baburalle dabani waan duraan baaburri godhu mas'uul industrial engineering makiinaadhaan meeshaalee akka deddeebisu godhamee baaburri akka dhaabbatu kotorbaandiin akka dhaabbattu godhanii magaalaalee kuffisanii hanga ijoolleen dirree dhawaa beektaa dirree dhawaa ta'a kuliyyaalaa hawwattoota biyyaa lannaas jedhan dirree dhawaa ta'a kuliyyaalaa hawwattoota biyyaa lannaas jechuun dirreen dhawaa nama alaadhu ni taati ilmaan siin ajjeetti isaanii ilmaan siin hanga keessaa faca'an takka ta'e jechuudha kana fakkaata dirree dhawaa sanaan dirree dhawaa. Hedduu galatoom. Anillee kana gara dhumaatti si gaafachuufan ture ati walumatti qabdee naa hin deebisteetta hedduu ulfaadhu akkuma sila siin jedhetu sababii isaatu kan kee kanatu addanatti ta'e
Innis magaalaa kana fakkaatu keessaa baatee sabaaf sablammoota hedduu afaan haasamu hedduu keessaa baatee ati immoo aadaa fi seenaa Oromoo namarratti qoratu taatee achirrattis immoo hojii gurguddaa hojjettu keessaas badhaasa gurguddaa irratti argattee tokkaalloo irrattis gara digirii 6 kan qabdu. Kanas dhageera. Mee gama direedha waadumatti si deddeebisa. Bu'urri artii Oromoo achi jedhama. Seenaa akka barannetti hawwisoolee akka arfan qallootu jira. Sana duras hawwisoo kan biroo jira jedhanii jiru. Hawwisoo arfan qalloo kana keessa yeroo baay'ee namoonni maqaa dhaaman warra dhiiraa duwwaadha. Dubartooti jiramu jedhamu sunis mee ati mee yoo isaan irraa amma tokko warra beektu yoo maqaa nu kakaafte. Bareeda kaafte waan dura artii Oromooti. Burqa artistootaati jedheen dhawa. Kuni haala miti artiin Oromoo burqa achi ammallee walistoonni irraa bahaa jira. Maqaa afur jaamii jirti beekaa jedheen dhawa. Manguddoon sana wali ijaaramtee dur jammaata Mustafaa jaamii ijaaramanii fi achirraa ofirraa aboo hojii kunuraafuu qallooti jammaata afran qalloo yoo goonee ijaanii gamasitti achi siqanii guddifatanii. Sanirraan dur aruuzaa bakka cidhaa gartee adaree faatu sirba. Alif cina Oromoo irratti agareen sirbitii jaanii areeka Ali Shabboo fa'aa gartee Aliyaa Mustaafaa Dhalaa Raayis maqaa dha'uun danda'ama. Guyyaa san yaa'ii godhanii aruuza san irratti achirraa manguddoon onnattee ilmaa ijoolleen xinyaas ijaaramtee sirbuu qabdii jaanii ijoollee kana ijaaruuf ta'e ijoolleen san fakkeenyaaf yoo maqaa dhoofne warra akkattee Toofiq Ajimuumee fa'aa Toofiq jechuun Idris Abdullee fa'aa Ammee Kabiiraa fa'aa Usmaa'il Galmoo fa'aa Usmaan Galmoo Usmaa'il Galmoo Ali Gorbee jaanii gartee Usmaan Qoot manguddoon jirti Haji Musaa Umar fa'aa gartee Absalaam Hajii fa'aa manguddoo gurguddoo ture. Manguddoon kun hawwisoota ijaartee doolaara yeroo sanii Haayile Sillaasee 80,000 meeshaa muuziqaa bittee fi akka sirbitu goote afaan isaanii. Hawwisoon urjii bakkalchaatii ture. Urjii bakkalchaa tun osoo jettuuti afran qalloo garatti gamasitti deebite. Afran qallootii yeroo ijaarame sanitti fakkeenyaaf namuu dandeettii adda addaa warra qabu walitti dhufe. Fakkeenyaaf walaloo Abubakar Muusaatii barreessu ture. Yedaloo gartee Usmaa'il Muhammad Faatu godhaa, Suleymaan Yuusuffaan jaaz taphataa, Ali Shabboon gitaara taphataa, Sigaltee Abdulhamid Ahmad Boroo akkoordiyoo taphataa. Gartee namuu piroofeeshina qabuun walitti dhufe jechuudha. Ali Tucheen faan akkoordiyoo fi taphatanis wallisaa. Sagalee qabanis gartee warra akka Saaluu Muhammad Ibrahim Yuusuffaa hime jechuudha. Yunus Abdullahi fa'aa, Abdi Sigarraan fa'aa, Alii Birraatulleen booda irratti hidhame. Akkasitti isaan kun sosoota afran qalloo jedhanii dhalaaleen gaafa san turte Zammuu Ismaa'il fa'aa, Doobiroo Ibsaa, Doobiroo Leetii fa'aa gartuu. Muluu Mutee Jaarraa Safuu Abubakar fa'aa gartee kanneen ture Aminaa Shabboo fa'aa Bareedalee Shabboo kanneen dhalaalee hirmaannaa cimaa godhaa turte yeroo hunda yeroo dhiirtii hirmaannaa gootu dhalaaleen waliin hirmaannaa godhaa turte jechuudha. Yoo ilaalte kabiraatti biiftuu ganamaatii ture yeroo sanitti afran qalloo kara lagaarree san hoggaa turu biiftuu ganamaa jaaniiti kara lagaarree kana ture. Biiftuu ganamaa tun gartee Aatii Qeefaa jaanii Saalimee jaanii Muktaaree jaanii Aliboonaa Yoonis Abdullahi Gamas keessaas ture. Boodara nuu waan illee gareessanitti hidhamanii Sigaltee biiftuu ganamaa jaaman san dhalaaleen naannoo san turte biiftuu ganamaa san keessa turte Aliyaa Musaa Shamiz Alii fa'aa Fattuum Abdullahi fa'aa gartee Qamaroo Muhammad Qamaroo Yusuf fa'aa Allahumma salli ala Meeran Giddii fa'aa Riyaanaa fa'aa gartee Amul Lungoo fa'aa Ruun Abdii fa'aa kanneen dhalaaleen hirmaannaa qabaachaa turan. San bira kutee garee Moskoof jaamtuu jira ammas gareen Moskoof jaamtuun Abdibuu fa'aadha gartee Santin Shubbisaa fa'aa Kashfaa Addosh Abraafaa kanneeni Suuqaliilaa fa'aa jedhanii jirti ammas Ibrahim Haji Alii fa'aa yoo beektu. Isaanis Suuqaliilaa Hamidoo fa'aa gartee Kamaaloo fa'aa Usta Kamaalee fa'aa Amal Yoonis fa'aa Adamee Usoo fa'aa gartee dhalaalee Saadaa Alii fa'aa Riyaanaa Alii fa'aa Doobiroolee turte kanneen akkanatti Suuqaliilaa jedhaman. Akkanatti hawwisooleen adda addaa turte beektaa dirree dhawaa keessaa. Mungkin dhalaaleen guruppii qabaachaa turte dhalaan azeebee jaanii jirti gareen dhalaa eenebee jaaniiti gareen hawwisoon dhalaa jirti hawwisoon kophatti eenebee jaamtuu fi azeebee jaamtu walleelee ni qabu fakkeenyaaf kottu azeeb dubra biyya ansimaalee yaasiriyaa jaan warri eenebeetis kottu boontu eenebeetiya wajjuu biyyaa baana jaalalleeti umaa bituu dhufe inab dubra biyyaa Seni gatai kojala aletia kotubon akana sirba turan walele sani makasi yadan da fakenya Ali Shabbotis jolle afran qalo dabbara mantana khairi barra khotani tabanna
kota ni tabanna qalle yo amman tanaje wadero durati biza ruzasan toliya maka rajani tol de mesa turan amma sajuza walle afan kenya isan jijjiba tan mutu pol kenya je sabat ko sigal mamma yusuf rabbi rahmatu rahmani je inin onnen to madoite na finso sobantu goita kay gaddu hiren katabantu je fa sirbatu ismail muhammad fadira amma ni salakan dira ana ajar manikin dage walarku wanolu hayana gayati da marakati wala sanfa sirbatu Tadi Sali Mahmud Zakam Masjid. Baret itu baredu, kita baret itu dirati ke, waya kecil itu, waya Mahmud Mahmud Abu Masjid dia kita esok ini anda ada dua. Akhirnya kita turun, maka turun sigalte. Pada untuk kita ada tiga usul ada bani. Yoon sitti dheeressu baadde akkanaan inni adeera. Walleedhuma isaanii keessaa mee kan Dr. Kabajamaa Alii Birraa kamiin afeerru daawwattoota keenya? Alii Birraa kana ani wallee isaa tana beeka akka walleetti ilaalu yeroo hedduu achi akka waan ergaadhaan guutamtuudha sirbisaa kun wallee miti kadaansiitti taphatan itti ragadanii miti wallee Alii Birraati yeroo hedduu immoo qabdi. Ani natti tolu hedduu kan yeroo hedduu dhaggeeffachuu fadhu. Bareda umaa faaya addunyaa kan jirte yaana ifajire darara laga ililirare mukeen wabirra dhaabbatu tarre midhaan gosayuun mugudaa garra ashitaa waadii fandishaa moyra soora labbuutti leellisa qalbii Kosuma wartu badasa Rabbi Bareni uma faya adunya Dihana kalbi ifajirenya Imanim fitu dubbi deresu Bareda uma Rabbin hanudisu Bareda uma Rabbin hanudisu Sawa himim sufarda gamoji gabe fulahu bada darami loga bilitu gara go hadakiye waji shimbira sorul buti lelli sakalbi kosuma wartu bada sarbi bareni uma faya dunya Dihana kalbi ifajirenya Imanim fitu dubbi dereisu Bareda umma Rabbin hanudisu Bareda umma Rabbin hanudisu Daawwattoota keenya wallee kabajamaa Dr. Alii Birraa takka bohaartan abdii qabna. Hasan mee waa'ee artistoota yookaan waa'ee dire dhawaa kanarraa kitaabiti barreessite jira? Kitaabaan barreessanii jira. Kitaaba lamaan barreesse gama dire dhawaa kanatti tokko waa'ee hawwisoo urjii bakkalchaa jedhama mata dureen isaa hangafa hawwisoo Oromoo jedha. Waa'ee maqaa saddeet kan hunda bal'ii eenyuun akka ta'aniif footoolee suuraa isaanii wajjin dabalame kitaabaan barreessee jira. Isaanis nootu wisoo bijaan gurguramu tolaan raabsama jedha. Gaafuma jiruun seenaa kan dhaloota taasisu jechuudhaafi. Dirreen dhawaa tuffee egaa kiiloomeetira 5 fi 10 fagaattiif illee baay'ee adaree biyyoorraa kiiloomeetira 55 fagaatti jirurraa kiiloomeetira 300 fi 11 fagaatti magaalaan dirree dhawaa beekama. Kitaabicha kan amma warra barbaadanii fi akkamittiin erguuf hin danda'amaaf namooti yoo barbaadan. Weebsaayitii bareedaan weebsaayitii irra kaayaa akka namni tolaan buufatee achirraa gartee dubbisuu danda'u. Kitaaba kana dinagdee harkatti osoo ta'in seenaa dhalootaaf akka dabartuuf irraan barreesse har'a eegaan biyya alaa beesoo ta'in gaafaan biyya jiruun barreesse maxxaneetillee jira biyya jira anaa eebisu deemuun biyyaa ta'e gubbaarratti hin gurguramuu jaa kitaabni kun tolaan raabsama jaa namni keessaa harkatu jechuuf waan godhe kitaaba immoo seeraa dirree dhawaa ibsu fuula 330 yoo isaa dhiyeenyatti asitti magaalaa laftuu kanatti eebisuuf kun ta'a yoo rabbi biraan taate jechuudha.
Walumaa galatti kitaaba meeqa barreessite ammoonatti? Kitaaba gaa ispoortii sadii barreesse waa'ee seenaa Oromootii fi waa'ee afaan Oromoo waa'ee aartii Oromoo irratti waliigala kitaaba naannoo 14tiin barreesse. Gaamaal goota dubbii nama keenyaa yoo seenumaaf kaayan malee fagoo nama ooftu diinagdee irraa barbaadu osoo hin ta'in waan kana seenaaf hambisuutiin barreesse. Kanaafin tolaanillee amma eeggata guyyaan feesbuuk irratti gabbee dubbachuu jalqabee namoonni muraas jechaa turanii guyyaa tokkichattiin maniin dalagaa bulee halkan silaa guyyaa rafuu qabu hin rafne nama 2,316 baay'ee isaanii nambara hundanii qaba kan hin raabsu guyyaa tokkichatti. Ani isaan keessaa tokko jechuudha. Anis argadheera. Dhugaadha. Akkasitti maaliif nama bira haa ta'u jechuudha wanni kun gurgurtaa osoo hin ta'in namni gariin maan gurgurannee diinagdeedhaa artisti laffaatee jaatu haa ta'u laffaattiin keenya seenaa Oromoo tana hambisuudha. Oromoodhaaf waa dhaabuudha. Bu'aan guddaan sani diinagdee yeroo kan nyaatnee gartee dhugantee akkuma kana osoo hin ta'in seenaa dhaloota guddaa bakki waa hambifamne waan ta'u ergamaa ta'e seenaa yoo faayidoo durtanii bakka barreessan walitti barreesseet tunaanaaf hin taatu abbaamu ati wallis jeesii kan osoo jedheen ta'e ati wallis jee warrummaa bar anaa bal'isi anaa wallis jee fi yaama warri duramma fi ni yaamu wallee duutan irratti adduduufaatu barreessa. Gargaaramuu qaba namni dhawaa jiru malee nafaaf qalleessa illee nama isaati beeku nama Somaaleetti garuu nama Oromoof laffa'e. Somaaliileen Oromoof delegeettee kophaa darbitee Oromoon illee kophaa darbitee taasifattee namni kun namoota akkanaa kana gargaaramuu qabuutu jira. Akkuufaan gargaaramuu qooda qabu. Achirra isaanii nama barta arjummaa akkanaa kana yoo seenaa isaanii qoratte arjummaa akkanaa kana irraa wanni gurgurtaa jedhamu Oromoo waa'ee dantaa hawaasaa dursee achumarra dhaabbatee sanis waan kana godhuchisanii. Hedduu galatoome horii bulii gaaffii har'a heddumminaan aniifatii wal barumsumaa fi uummata wajjinis hamma tokko walitti barsiisuudhaa fi gara fuula duraatti waan baay'ee si keessa jira waan baay'ee si keessaa burqaa waa'ee aadaa Oromoo irrattis waan baay'ee dubbanna. Gama birootiin immoo piroofaayilii kee gubbaa irratti argeera. Black beltii meeqa qabda? Ispoortii teekondoo anaa xiqqaatiin jalqabee anaa gannaa 10 takka gartee 12 naannoo saniitiin eegalee amma 32 ammata 20 oliin keessa jira jechaadha ispoortii kana. Laaktiitii 5 qaba gaafaan biyyaa bahu amma eegaan akka kana dabaladhee amma bilaasbeektii 6 qaba. Nama Oromootillee sadarkaa kana ga'e hin agarre haa ta'u waan guddaa jechaa turre egaa amballee gartee booccisaa nuti abbaa biyyummaa keenya gartee labsachaa turre ittiin jiraachaa turre haa ta'u warroon isaanii cimaatis dhuftee gartee irraa duraa malanni jechuudha. Tolee Hasan hedduun si galateeffadha yeroo qabaachaa jirrutti gammadaan jira daawwattoonni keenyas waan baay'ee hubachaa jiru. Mee waa'eedhuma tokkandoo kanatti si deddeebisuu barbaada. Ammati namni black beltii ja'a qabu jechuun egaa konfidensiin sammuu kanarratti qabuu fi naamusa inni qabu kanaan mala jedhee si ibsuu hin danda'u. Warra akka bofaa maramu sana keessaa tokko jechuudha. Mee gara fuula duraatti kennaa kee kana dandeettii kee kana bakka jirtutti uummata keenya barsiisuudhaaf akkam sagantaa qabda? Adeero bakka kana waan ispoortii eeggataa tokko waan qeeda gujjuma biyyatti ganna dheeraan barsiisaa gahee baatii bakka gahee xaatanas akkasuma dirree dhaabbatee ganna dheeraan barsiisee naannoo itti gaa kireeditii guddaan qaba. Dargaggoota illee gartee tolaalleen bilisa qinjaan afaan Oromoo tola bilisni isaa kana rokotii kana garuu leekaa baratee dargaggoota illee ilaalchisatiin gahee isaa kilaba akka banatan godhuudhaan gama kanaan timsaan godheen bulchaa pirezidaantii biyyattii Israa'illee meedaaliyaa warqiitiif konkolkeeta bara 2018 ture sadarkaa biyyoolessaatti. Kitaabota illee itti barreessee inni kan afaan kana akka baratu sodaa guddaa godhaa ture. Amma immoo egaan biyya kana dhufee Kaalifoorniyaa kanatti baruudhaaf sagantaan qaba. Amma gara Meeksikoo tokko waliin hojjechaa jira. Kamataa kiyyaa immoo gochuuf sagantaan qaba. Oromoonni gartee koominitiin Kiristaantii fi warri Minisootaan yaamaa jiranii warri gara Siyaatiil kan dhaqootti ofitti fuudhanii utuu akkasiin haalisiin keessa jiru jira. Namoonni hedduun meeshaalee ijoolleen xixiqqaan akkasuma jettu of jaan afeeraa jiranii
ani haala mijeeffadhee as mala before nettillee koo dhiibbee mala asitti waan jira jechuu waan jiru si barbaadu. Atau namni moo egaa Minnesota yookiis immoo Seattle, California, DC warri moo eessa fudhachuu danda'a? I think Minnesota kan nama hedduu jira natti fakkaata. Yoo isaan si mo'an hin beeku. Egaa lafuma mo'amtee fudhatamtee uummati bakka tokkotti sila uummata keenya. Ani taekwoondoo kanarraa waa jechuu barbaade biyya alaa kanatti ilmi koon barata. Taekwondoon ijoollee kana naamusa barsiisa baay'ee. Ijoolleen naamusa godhatti confidence ofirratti qabdi ofirratti amanamuudha. Wanti tokko soraatanii self defense biyya alaa kana keessatti rakkina hedduu jira. Ijoollee butuutu jira. Ijoollee namaatiif illee baay'ee barbaachisaadha. Namni ijoollee isaa yoo barsiifate anis kana nan dabarfadha. Mee gara Dirree Dhawaatti si deebisa. Utuun achitti hin deebiin dura ammas wallee tokko sirraa akka sinaa wallistuun barbaadame. Yeroo baay'ee wallisna anaan jedhu. Ani immoo amma carraa argadheen siiniin wallisin siin jedha. Yeroon biyyaa tokkolootee udduuban deebi'u cabsee dabruu malee. Seera isaatii bullisii seera isaatii dhiiga deeqifata seera irratti gahi akkana jaallatudha ishee. Fatin nabdin itti gayuu teessaa yaadan argini numa baana keessa jajjabi gaariimi nu duraa balleessaa sutuma jaalatoo obsa barbaachisaa sutuma jaalatoo obsa barbaachisaa. Kabeenyaani tanti barjaan khanaani hinjajjabinii koo hammiin seehimi sisiidhaaf bobanaasiitti yaadini khaysa qiyyaan gartu naatu sii daranii nifatin abdii itti gayuu teessaa yaadan yakini numa baana khaysa jajjabi gaariimi nu duraa balleessaa sutuma jaalatoo obsa barbaachisaa sutuma jaalatoo obsa barbaachisaa. Har'a wanti irratti haasa'aa jirru waa'ee hawwisoo arfan qalloo waa'ee magaalaa Dirree Dhawaati. Artistooti keenya gurguddoon beekamoon artii Oromoo akka gagaa baqanii nuuf ifanii asiin ga'an hedduun isaanii achi keessaa waan ba'anii fi kanas seenaan waan dubbatuu fi gama sanatti isin deebisa. Dr. Ali Birraa karaa manna abbaa gadaa eessa. Artistooti gurguddoon artistoonni Oromoo warra artii kana akka gagaa baqanii nuuf ifanii asiin ga'an gurguddoon isaanii Dirree Dhawaa irra ba'an. Mee warroota kana warroota uummanni Oromoo beeku jedhamu kaabaaf kibbatti baaf dhiyaatti giddu galeessatti warri beekaman mee eenyu fa'a? Beeki hintee fi xuruun ulfaata artistoota Dirree Dhawaa irraa buqqee namni hedduun artistiin Oromoo kun dhibbarraa 80 ol magaalaa Dirree Dhawaatti akka namuu beeku. Oomalee kaatagoorii lama ba'a. Tokko Dirree Dhawaatti dhalata wallistoonni guddaan ha Dirree Dhawaatti dhalatiin Dirree Dhawaa dhufee wallisa jechuudha. Fakkeenyaaf dhalattoonni Dirree Dhawaa warra akka Ali Shabboo, Ali Birraa, gartee Yoonsa Abdullaahi, Shantan Shubbisaa kanneen nuu goobanaa warri kun warra Dirree Dhawaatti beeku. Warri Dirree Dhawaa kan ta'in Dirree Dhawaa dhufee wallisa warra akka Kabiir Sayid, warra akka Adam Haaruun gartee wallistoonni hedduun warra Dirree Dhawaa sirbu. Takka Dirree Dhawaa dhalata, takka Dirree Dhawaa dhufee sirba jechuudha. Dirreen Dhawaa burqaa artistoota waan taateef achirraa dambahu isaan kun beektaa Arabarraa waan tana fudhatanii meeshaalee Arabaa kanaan taphachuu dhufin bara 1960 keessaa jilli uummata Suudaan Maammuu Wardiifaan dhufanii turan Dirree Dhawaa. Sanitti isaan Maammuu Wardiifaan sirba sirbuu deemanii beektaa qophaa'anii turan. Warri afran qalloo kunis sirba Maammuu Wardii sanfaa duruu afaan Oromoo deebisanii qophaa'anii jiran isaanis. Mee hanqamti uffee jira baasuu isin uummata oowisaa jaaniiti. Agartee akka ooyifannaa Maammuu Qiyaabaanaan kana gosa afran akka gootaa yemaniif. Achuma baateeti wallee Maammuu Wardiifaatti qaban inni hayaatii jee waliin qabeeta. Ali Shabboo faanis barsiisiti way ati taniin jaallee ati jaaniitti sirba achuma jijjiiranii. Yeroo san isaan wallisuu dhufnu wallisanii afaanuma jijjiiran malee bakka nuti wallifnu yeroo jaanii jira jechuu akka seenaatti wallisanii. Dirreen Dhawaa haala kana qabdu jechuuf yaada yeroo.
artistoota kanaafis galata tun galfatin darbuun barbaadu artistoota gurguddoo aarsaa guddaa kaffalan kanneen akka Ali Shabboofa, Dr. Ali Birraafa, Elemuu Aliifaa, Noo Muhammad Goobanaafa artistoota hedduudha. Anis maqaa dheefixuu hin danda'u. Hedduu jira. Afandii Siyyoofa, Leencoo Abduu Shukur hedduu isaanii jira Dirredawaa irraa kan ba'anii maqaa warri maqaa sinunneen nuuf galcha. Kanaaf uummanni Oromoo wanta baruu qabu magaalotii tokko tokkotu jira. Magaalotii uummata Oromootiif aarsaa guddaa kaffalanii afaan Oromoo, aadaa Oromoo, aartii Oromootii fi kanaaf kana daawwachuudhaaf gama Asaniin Finnee dhufne. Asan hin jalqabne malee hin xumurre aniifati gaaffiif deebiin keenya gara fuula duraattis itti fufa. Har'a wal barumsumaaf waan dhokate kanas uummatatti himuudhaa fi mee ati akka nama dargaggeessa Oromoo tokkotti aadaaf safuu Oromoo beeku tokkotti social media kana keessatti illee iddoo adda addaatti argaa jirra. Yeroo tokko tokko namni wal salphisuu, wal xiqqeessuu biyyi faranjii kun aadaan nurkaa gataa jira. Waa'ee siiqqee dubartootaa hangafa kabajuu, wal kabajuun kun maal fakkaata? Kuni waa'ee namni if beekudha. Doktorri kabajaa Ali Birraa anni sirban jiru afaan dirqameetuma anni sirba ja'a. Yeroo ergaa dhaamu maal jedhe sirba isaa keessatti beekumsi jalqabaa if baruudha ja'a. Barnoonni dhugaa ofirraa eegala ja'a. Ofirraa eegala of baruudha jechuudha barnoonni dhugaa. Oromoon aadaa fi duudhaa isaa safuu isaa duuba deebi'ee qorachuun dirqama. Aadaa Oromoo keessatti arrabni hin jiru Oromoo bira hin turre. Zamana Oromoon saba guddicha qarooma addunyaa turetti osoo gartee jarri Habashaa kuni jarri Faranjiitii fi jarri Koptikaa Amaara ittiin jedhu kun dhufanii Oromoon cabsin duratti Oromoon guddicha ture. Gaafa sanitti arrabsoon hin jirtu Oromoon waliin arrabsu yoo quufellee Oromoo waltuma akka aadaa Oromootti. Walitti waltumee gootummaa wal garsiifatee wal caccabsee wanta jedhee gumaa walirraa baasa jechuudha yeroo san. Sirna gumaa qaba. Gumaadhaan nama quba cabsee, nama ija beeksee, nama funyaan cabsee, nama ilkee cabsee, nama kun hundi gumaa qabeetti sirna gumaatiin fixata jechuudha. Booda kana jara ollaa keenyaarraa gartee warra dhufe kanarraa arrabsoolleen babbaramoo eegaltee irraa dirqamanii manguddoon gartee seera keessallee heera keessatti tumatanii Oromoon baltaa seeraa fi heera qabdi. Seera jechuun federaal law hajannuun kan akka faranjiitti heera jechuun state lawdha. Akkasii heerri guddaadha. Seerri guddaadha. Heerri ilmoo seeraati akka aadaa Oromootti jechuudha. Seera 500 Oromoon tumate keessatti akkasii beekama. Dubartoonni ispeeshaalii kabajaa qaba Oromoo biratti yoo namni tokko fakkeenyaaf fuutee ati dhalaan ni heerumti, heeraan heerumti, ilmi dhiiraa seeraan fuudha. Jaartii ta'e ati deemnarraa jettees jibbeetti ari'uun jiru aadaa Oromoo keessatti. Gosaatu kabajaan si kennee gosaatu kabajaan sirraa fuudha. Yoo ati jibbitellee gosti keetiif gosti isin jiddu baatee waan sallaalanii yoo waliin taane gosti intala san gosa irraa fuutee deebistee kabajaan deebite jechuudha. Kabajaan fuudhee kabajaan galcha Oromoon. Kabajaan akka aadaa fuudhee deemnarraa jee tumee ari'uun san ambarraa nu dhufte malee Oromoon hin qabu. Yoo fakkeenya sii kaase egaa irratti ragaa godhanna sirbaalii birraa way hoobii adda soolii baanata kajo way hoobii adda soolii baanata way nagaya naaji. Adda soolii baanata way hoobii adda soolii baanata way bantu kalloo hiriyoo baanata way
san maaliif sabeeta way hoobii jechuun hoo jechuun guuza guyyaa san dhufe gartee aruuza san cidha san dabaaluuf warra dhufe hoo joosan firaafi alii santu hoobii jedhama hadasoon libaanataa jechuun hadasoo jechuun dhuufuudha afaan oromootti dhuufuun kuni libaanataa ajaan ta'e gurbaa saniif urgaa ta'uu qabdi ajaan gurbaa sanii atitti urgaa'uu qabdi wal urgeeffachuu qabdanii qaama dadhabaa kee qaama dadhabaa isaa dhooholsuufii qabda qaama dadhabaa kee siif dhoosuu qabaa wal danda'uu qabdanii way nagaya nuun je'ii hiriyyee itti dhaammataa jaani huliin hin jiru dandeessee jiraachuu qabda bultiin oromoo akkas arraan tana biyya alaa sanatti divorsi agarraa biyya keessatti tumanii fa'aa walarii harkina kuni biyya aadaa oromoo irraa adda achirraa dirqamanii manguddoon oromoo heeratti tumanii nama arrabsee horma tokkoon adaban namni tokko gosa yoo adabe gosaati nama dhuunfaa arrabsuu fi gosa arrabsuun adda gosa arrabsuu damiina arrabsuu haadha abbaa arrabsuu gartee kuni gumaansa hormaan adaban si galtee ni qalsiisa qalamillee qaliimsa san keessallee qoodaa jira akkana tiiratan namni dhiigaa dalluunta dhiiraatii jedhan yoo qalamu hormisan hormi dalluunta dhiiraatii jedhan harka lameen horii isa iddoo maaltu jira coomni san maal jedhanii afaan oromootiin haftamu handaraafni kun ammaan tana ka dubartiiti jedhama akka aadaa oromootti dubartiin handaraafa qabdi dhiirti dalluu qabdi hanqas takka dhalaafillee si galtee bakka kannaa deema oromoon wal arrabsuun oromoo keessa hin jiru oromoon walit duuree wal cabsaa uleedha malee wal arrabsuuf walit ba'uu san qabu oromoon ifaa ifatti walit ba'ee yoo tumaa ta'e wal tumaa yoo gorfata ta'e wal gorfata kana bira kutee oromoon zamana uummanni isleef tireedii qabu san gartee gabra nama godhatu oromoon gadaan bulu gabra qabaachaan turre oromoon ilma godhata nama kana ni bilisoomsee ilma godhatee ta'an gafa godhachaa ture boodarra gaa humnaa yeroo isaan dhufanii gabrummaadhaan nama kana gabrumsaa dhufanii oromoonni naannoo gariitillee gartee warri gabrummaa sanatti hirmaatee sirna gabrummaa san hojiitti hiikate nama jira haa ta'u oromoon seenaa san hin qabu jechuu kiyyaa wal arrabsuun san aadaa oromoo keessa jirtu oromoo wal gorfataa walitti dubbataa guddaa qaba oromoon guddaan xiqqaa kabajaa xiqqaan guddaa kabajaa kafuu akkasiisan qabna namuu manguddoon jirtutti manguddoo dhiyaatee waan kana manguddoo irraa gaafachuu qaba aadaa keenya deebuu qabnaan jaan warraan tana qarooma ammaan tana feesbuuk irratti namni garii wal bahee gartee nama dhuunfaa wal arrabsuu birallee dabaree sadarkaa gosatti wal arrabsuu faarra geessee jirti oromooni wanni kun aadaa keenyaa miti if duuba deebinee gosti takka illee gosti takka arrabsuu hin qabdu namni wal arrabsuu hin qabu aadaa keenyaa miti nama wal arrabsu oromoon inumaa gartee aadaa keenyatti baalagee jedhanii ummanni habashaatti illee bar baalagee daddab jedhan gara yeroo arrabsu daddab baalagee arrabaa daddab baalagee jechuun namni san kabajaan qabu baalagee baala mukaa ni beektaami inumaa natti baalagee baala qaraa jedhan baala qaraa baala bishingaa akkana gararraa hin garre namni kun kabajaan baalageesse haffallate jechuudha daddab jechuun dabaa jechuudha dabaan singulaarii fuluraarii daddabaadha daddab jedhan nama daddabaa jechuudha manni kun afaan qabu beektaa kan yoo fayyadama oromoon nama arrabsu daddabaa jechuun amma dabee jira jechaadha malee arrabaa miti galte akkasitti oromoon tooftaa qaba manguddoota inni deebinee waan kana barachuu qabna feesbuuka kana qarooma oromootti fayyadamuu qabna aadaa oromootti babal'isuu qabna malee oromoodhaan ajjeesuu hin qabnu waan jedhuun dhaamsa dabarsuu wada dargaggoota keenya hundaafu. Hayyee hedduun si galateeffadha anis waan baay'een sirraa baradhe viidiyoo ati waraabdurraa dargaggoonni keenya cimuu qabu anis dhaamsa kanaanii dargaggoonni oromoo kan uummata oromooti egereen abdiin saba keenyaa dargaggoota haala arra jiru kana keessa haala siyaasaa kana keessatti makamanii dargaggoonni sammuun isaanii garee tokko qabatanii garee tokko irratti bobba'uu wal arrabsuu wal xiqqeessuu irraa dargaggoon of qusachuu qaba maaliif dargaggoota kana biyya kana furata dargaggoo kanatu uummata kana gaggeessa kanaaf amma dandeenyetti gara fuula duraatti illee atis dargaggoota qeerroo oromoo keessaa tokko gara fuula duraatti dhuftee barumsa guddaan laattaaf hin jedha har'aaf garuu sagantaan qabnu asuma irratti xumura ergaa gabaabduu yoo qabaattes waa'ee keerraa waa'ee sagantaa keerraa waa'ee kitaaba keerraa waan ittiin cuunfine tokko cuunfine waa'ee magaalaa Dirree Dhawaa kana egaa uummanni oromoo irribaa kaasiniin jedha biyya kana fakkaatu biyya keenya Dirree Dhawaan uummata oromootiin marfamtee jirti biyya oromootiin maqaa seellee geeddaraa jiru oromoon dammaquu qaba burraayuu duwwaadhaaf sabbata duwwaadhaaf miti magaalaan biraanis nurraa furatamaa jira kanaaf oromoon kanaafis dammaqa waan jedhuufan sagantaa kana dhiyeesse asan hedduun si galateeffadha
horii bulii ulfaadhu bakka kanatti argamuu keetti na kabajjee sitti argamuu keetti anis baay'een si kabajaa ergaa kee xumurree nagaa walitti dhaammanna. Dhugaadha carraa dhumaa naaf hannu keetiif galatoomii asirra dhaabbadhee waan dubbachuu fedhu jira. Beektaa dirree dhawaa tanarratti waa hedduutu deemaa jira. Lafa tana nurraa fudhachuu qofaa miti ambitii Oromoo achi keessa miidhamaa jira. Kanarratti kitaaba barreesseetiin jira. Waa'ee saamicha lafaa Oromoo irratti raawwachaa jiru bulchiisa qondaalota biyya bichii bulchaa jiruun maal akka fakkaatu eenyu maal akka fudhate jechii meeqa fudhate qorannaa madura gaggeeffamaniin kitaaba biyya keessa katabee jira. Saamicha irratti hundaa'ee waa'ee qubsuma lafaa moggaasa lafaa taphoota aadaa ka dirree dhawaa nyaatota aadaa dirree dhawaa si galtee mukkeen lafti dirree dhawaa biqiltuu haala qubsuma dirree dhawaa moggaasa dirree dhawaa waan laattisu kitaaba qopheessee jira. Kitaaba san fuuldura deemsa kan eebbisu ta'a. Dhaamsi bira ergaan takka kan Oromoof dhaamu fuuldura ispoortii kana wajjin wal qabsiisee aadaa Oromooti amma fakkeenyaaf shaggooyyee yoo ilaaltee tapha jimmaa kan akkana jaayiroo sirna kana yoo ilaaltee tapha baalee akkana harka godhatan kana yoo ilaaltee tapha shaggooyyee akkana yaa wanni kun aartii maashaal aartii kun roga maashaal aartii keessatti gahee qaba. Self difeensiif keessaa qaba teeknikni kun. Teeknika kana akkamitti self difeensii jijjiirra waan jiru fuulduraaf viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee aadaa Oromoo kanaa fi self difeensiin akkamii aadaa teenya keessa malli itti isaanii jiraa waan ta'u wal qabsiisee fuuldura ittiin as dhufuuf hin taa'a. Waa hedduu irraa baruu teenya manguddoo haa jabeeffnu baankiin Oromoo manguddoodhaa baankii Oromoo san cabsinee aadaa Oromoo qorannee haa galmaan geenyuun ja'a. Warra biyya keessa jiruuf immoo isin maxxa keessa jirtanii bahara keessa jirtanii baankii Oromoo keessa hojjettanii baankii Oromoo keessa jirtu jechuudha. Hawaasni san keessa jirtanii manguddoo irraa waa hedduu nu hambisuu dandeessan. Biyya alaa tana namni hedduun hajirullee hin gartee bishaan sakuriidhaan qollafamee jira. Kanuma biyya keessaa san gartee isaan irraa waan hedduu nu hambisaa dhaloonni ispeeshaalii warri biyya jiru warra alaa kun diinagdeedhaan gargaaru warri biyya keessaa waa hedduu nu haa hojjetu. Isaan haa hojjetanii warri biyya alaa kun diinagdeedhaan haa gargaaru. Akkasii wal tumsinee Oromoo guddaa ture ammallee guddaa hagoonuun galatoomii horii bul galataan baraadhe abtaamu kiyya. Hayyee Hasan Kabraammoo dhaamsa dhumaasii dabarsuu barbaadu Osfaanaan bara 2017 magaalaa Minisootaa keessatti kan gaggeeffamu. Osfaanaan kun waa'ee ispoortii hojii wallaalseeti. Utoo achitti carraansii kennamee waa'ee tokkaandoo kanarra achitti waa uummatatti yoo agarsiista ta'e baay'ee itti gammanna uummata sitti bashannana waan baay'ee sirraa barata. Black beltii ja'a qaba jechuun hin beeku rabbi nutti hin fidini. Nama akkasii hojii wal loluu miti ijaamaa ilaaluu danda'u. Fayyaa ta'e horii bulii ulfaadhu guyyaa biraa walitti deebina. Daawwattooti keenyas waan nu dhaggeeffattaniif guddoo isin galateeffanna. Yeroo nu wajjin dabarsitan hundumaaf ulfaadhaa horaa bulaa.
wallisuuta kan fagoo fi dhihoo hunda si jaalata dirree 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 dhaawaa. Beep beep lagaa harre beep beep lagaa harre beep beep gabrii ijoollee beep beep ganda gaziira beep beep ganda kabiira beep beep ganda goore beep beep ganda dibbo beep beep lagaa harre beep beep lagaa harre baala gaarii baafii. Suma gari ya ganda ganda kore teiso oromota ya laga harre salalam jirata senan khedre arra awala me hangamu yoture. Wallisuuta kan fagoo fi dhihoo hunda si jaalata.